Tole baga nagaa taatanii hundi keessanii dhufneerraa ammoo onlaayinii eventii jalqabneerraa kanaafuu appilikeeshinii kana beeksisaa jirra. Appilikeeshinii kana hundi keessan daawunlood godhachuu qabdu jechuudha. Maaliif Interlink Projectiin baay'ee projectii bareedaa, baay'ee projectii amansiisaa fi hundi keessan Play Store keessa seentanii maal gochuu qabdu? Daawunlood gochuu qabdu jechuudha. Namni hundi keessan maaliif kaampaanii baay'ee faana kan akka Google faana, kan akka Niistii faana, kan akka Google Startup faana illee maaliif hariiroo guddaa kan qabudha. Kanaafuu hundi keessan application kana introducing godha. Application kana download godhaati maayinii isaa jalqaba. Kanaafuu eenyuwayyoo toon sodaatiin offline eventis hojjedha. Garuu gaafa inni ijoo keessaa inni guddaa maayinii emailii isin gaafata. Emailii waan isin gaafatuuf emailii keessaniin maal gochuu qabdu? Verify gochuu qabdu. Inni jalqabaa immoo loginiidha jecha inni guddoon. Inni guddaan loginiidha waan ta'eef login erga gootanii maal gochuu qabdu jechaadha. Verify facial verification isin gaafata. Metadii lama fayyadama. Inni guddaan facial expression idha. Inni kan biraa immoo ZK proof idha. ZK proofinis waan jiruuf kanaafu isa kana faana NIST kan jedhu immoo Google baay'ee NIST kan jedhu immoo isaan faana walii galee waa'ee security keenya database keenya akka natamne kan protect nu godhu jiru NIST kaampaaniidha waan ta'eef isaanis jiru protect nu godhu. Kaampaanii kan akka gurguddaa kan akka Toshiba, kan akka Samsung, kan akka Canon isaan kunniin baay'ee support nu gochaa jiru. Kanaafuu hundi keessan jalqabuu qabdu. Promotion isin gaafannaa 1 billion subscriber dha kan barbaannu uma really dha kan barbaannu. Kanaafuu projectii kana akka hojjettanii isin godha. Baay'een isin jaalladha. Jalqabaan sodaatina best.